qixa sirriidhaan dargaggoota akkamittiin kan isin hirmaachisaa jirtan? Namoonni kileem godhan namoota lafa daldaluu baran, namoonni kileem godhan namoota saamicha lafaa baran. Finfinnee irraa kiiloomeetira 10-15 kan hin caalle irratti niitoorkiin hin jiru, bishaan hin jiru. Waan kana irratti xiyyeeffannaa kennitanii wanti isin hojjechaa jirtan akka addaatitti keessattuu qabatamaadha wanti isin hojjettan maali? Chaggarii fi godina addaa fi chaggar uumamuu keessatti saamichi lafaa taasifame salphaan ture. Akka waliigalaatti dargaggoon kutaa magaalaa keenyaa komii hin qabu jechuudha. Haadholiin harmaa yeroo isaan itti qoraan baatanii gurguran, yeroo isaan itti haftee midhaan irraa bahu isa cidii yookiin galabaa jennu kana yeroo isaan gurguran, yeroo kobota qoraan gurguran ni argama. Manni jireenyaa maan nuun kennamne kan jedhu kun komii guddaa jira jechuudha. Salaalee bahu malee baranaa salaalee bahu malee waan nana jeesu bakkuma garaa godhu malee salaaleetti galanii shukutii malee maali daatanii galee waan ofiitu gubanii ka'ee dhaabuqiisanii. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota JMN kun qophii waarii JMN egaa yeroo gargaraatitti hoogganoota seektaraalee garaagaraatiin jiran hoogganoota mootummaa federaalaa hanga gadiititti hanga sadarkaa gandootaatiif aanutaatetti gadi bu'uudhaan hojiileewwan isaan hojjetan irraa maal fakkaata jechuudhaan isin biraan gahuun keenya ni yaadatama. Har'allee kanuma sababeeffachuudhaan imala keenya karaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti taasisuudhaan hojiileewwan kutaa magaalaa kana keessatti hojjetamanii fi hojjetamaa jiran haala qabatamaa kutaa magaalaa kana jiran irraa waan muraasa haasa'uudhaaf bulchaa kutaa magaalaa Sulultaa achitti biiroo isaaniitti beellamachuudhaan biiroo isaaniitti kan nuti argamnu qophicha qopheessuudhaan isin waliin turtii kan godhu ani Rabbirraa Leenjisaati. Gama ogummaa kaameraatiin Boggaalaa Habtaamuun waliin jira, gama daarektiingiitiin Eebbisaa Jiruun waliin jira. Hanga dhumaatti nu waliin bu'aa jecha turtiin keenya har'aa bulchaa bulchiinsaa kutaa magaalaa Sulultaa obbo Kumaa Hundee waliin turtii bal'aa kan goonu ta'a. Hanga dhumaatti nu duukaa bu'aa jecha yeroo keessan irraa fudhattanii biiroo keessanitti waan nu eegdaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Galatoomaa siis baga dhuftan dhagaan. Hayyee egaa gara gaafii keenyatti yeroo gallu magaalli Shaggar yeroo dhiyoo as hundooftee egaa magaalli Shaggar mootoo magaalaa dhalootaa jedhamuudhaan magaalaa Finfinnee marsitee argamtudha. Magaalli kun kutaaleewwan magaalaa 12 qabattee hundoofte keessaa kutaan magaalaa Sulultaa kutaa magaalaa hangafaa fi karroota Finfinnee keessaa ishee tokkodha. Mee kutaan magaalaa Sulultaa gad aanota meeqa qabdi achirraa hakaatu? Maqaan kiyya Kumaa Hundeen jedhama. Bulchaa kutaa magaalaa Sulultaati. Akkuma sila ka'ee magaalli Shaggar magaalaa xiqqiti, magaalaa dinagdee, magaalaa teekinooloojiiti. Kana magaalli Shaggar waliigala kutaa magaalaa 12 fi aanolee 36 kan qabdu. Isa keessaa tokko kutaa magaalaa 12 keessaa tokko kutaa magaalaa Sulultaati. Kutaa magaalaa Sulultaa bal'ina lafaa naannoo hektaara 15,000 kan qabuu fi baay'ina uummataa naannoo 180 ol kan qabu ta'ee aanolee aanaa gurguddaa aanaa 2 qaba. Aanaa kana lamaaniin kan daangeffamee fi aanaa jalattis gurmaa'insa zoonii 31 ijaaramee kan jiru ta'uu isaati. Mee egaa mootummaan keessumayyuu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti gama qonnaatiin wal qabsiisee xiyyeeffannaadhaan wantoota mootummaan irratti hojjechaa jirtu jira. Wantoota isin irratti hojjechaa jirtantu jira. Kana wal qabsiisee mee akka xiyyeeffannaatti dhimma inisheetiiviitiin wal qabsiisnee hakaasnu. Dhimma inisheetiiviitiin wal qabsiisnee gaafa hakaasnu xiyyeeffannaan inisheetiiviidhaan mootummaan gabbuusee seektaraalee wan gama inisheetiiviitiin jiran gabbuusee irratti hojjechaa ture gartuuleewwan hedduudha. Gosoonni inisheetiivii baay'eedha. San keessaa akka kutaa magaalaa keessanitti xiyyeeffannaadhaan inisheetiiviin isin irratti hojjettanii bu'aa gaarii irraa argamsiistan inisheetiivii kamii inisheetiiviin immoo isin irratti hojjechaa jirtan maal qabatamaadhaan? Mootummaan xiyyeeffannoo addaa godhee keessattuu galmi gurguddaan akka naannoo keenyatti taa'ee jiru, akka biyyaatti taa'ee jiru galmi magaalaa galma gurguddaa 4. Galma gurguddaa 4 kana keessaa tokkoo fi inni ijoon waabii nyaataa mirkaneessuudha. Kanaaf waabii nyaataa mirkaneessuu kanarratti mootummaan yeroo adda addaa inisheetiivii adda addaa bocuudhaan hojii kana xiyyeeffannoo addaatti kenninee hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Akka kutaa magaalaa keenyatti
kutaa magaalaa Sulultaa yoo fudhanne kutaa magaalaa Sulultaa keessatti hojiilee sadarkaa tokkoffaa irratti xiyyeeffannoo goonee qabannee jiru initiatiivii hojii qonnaati. Initiatiivii hojii qonnaa jalatti inni guddaan xiyyeeffannoo sadarkaa tokkoffaa goonee kan deemaa jiru qonna ceesisuudha. Qonna ceesisuu keessatti qonna keenya tanaan dura akkuma beekamu qonni qotiyoodhaan qotamaa kan ture amma garuu qonna kana karaa meekanaayzeeshiniitti tiraaktaraan qotamuu fi garas ceesaa kan jiru ta'uusaa fi keessattuu immoo akkaataa ikoloojii keenyatiin ikoloojii kutaa magaalaa keenyatiin kutaa magaalaa keenyaa agroo ikoloojiinsaa Sulultaa irratti yookiin fi Shawaa Kaabaa kana sarara kana irratti kan inni beekamu inni guddaan aannani. Aannan initiatiiviiwwan qonnaa keenyaa keessaa akkaataa haayilii xiyyeeffannoo addaatti kennine ispeeshaalaayizii guddaatti kennine xiyyeeffannoo itti kennine hojjechaa kan jiru tokko misooma beelladaati jechuudha. Misooma beelladaa aannanii wal qabatee jechuudha. Aannan kana wal qabatee bara kana karoorri akka bara kanatti initiatiivii aannaniitiin qabannee jirru kilaastara 328 ijaaruudha. Kilaastara kana hirmaannaa uummataatiin badhaadhina maatiitiin xiyyeeffannoo addaatti kennine hojjechaa kan jiruu fi isa keessaa almost hanga guyyaa har'aatti kilaastara 384 xumurree kan jiru ta'uusaa jechaadha kan kilaastara aannanii. So karaa kanaan aannan dheedhii oomishuu qofaa osoo hin ta'in akkuma sila dura kaase qonna keenya ceesisuu kan dandeenyu qonni keenya vaaluu add goonee sonatti daballee keessattuu aannan oomisha aannaniitiin Sululti beekamaadha. Aannan immoo baay'ee turuu hin danda'u. Turuu waan hin dandeenyeef mootummaanis xiyyeeffannoo addaatti kennamee investimentii agroo milk processingis investimentii fudhatamee yeroo ammaa kana keessatti yeroo dhiyoo keessatti ijaarsi xumuramee hojii eegaluudhaaf jechuudha. Karaa birootiin aannanitti aanee sadarkaa lammaffaa irratti xiyyeeffannoo goonee kan qabanne lukkuudha. Horsiisa lukkuu oomisha killee jechuudha. Kanaaf lukkuu kanarrattis lukkuun akkuma amala isaatti ikoloojii kam keessattuu ta'uu danda'a. So lukkuunis wal qabatee killoo oomishuudhaan bara kana karoorri akka kutaa magaalaa keenyatti inni ijaarra jennee kilaastara lukkuu 178 karoora qabanne kana keessaa badhaadhina maatii dabalatee hanga ammaatti kilaastara 105 raawwannee jirra. Walumatti raawwiinsaa kan naannoo parsantii 69 fi 99 silaa xumuramuu qaba tureyyuu sababiin isaas dhibeen lukkuu ka'eeti walakkaadhaan gaappii goone kanarraa ka'eeti raawwiinsaas silaa parsantii 100 ol kan deemuu danda'u ta'uu isaati. Kanarratti qonnaa xiyyeeffannoo addaatti kenninee oomisha dammaas dabalatee qurxummiis dabalatee xiyyeeffannoo addaa itti kenninee waliigala bara kana karoora bara 2018 yoo raawwannu tokkoffaa hojii hojjennu keessatti sonatti daballee sirriitti hirmaannaa hawaasaatiin sonatti daballee kan hojjennuu fi karaa biraatiin immoo hawaasa hirmaachisuudhaan xiyyeeffannoo addaa itti kenninee karoora kana akka addaatti karoora xiqqii akka addaatti bara kana walumaa gala hojiilee initiatiivii qonnaa wal qabatee naannoo kilaastara 572 karoorfannee kan jiruu fi kana keessa hanga ammaatti kilaastara 551 raawwannee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Karaa birootiin bishaan karoorri keenya bara kana akka kutaa magaalaa keenyatti lafti qotamuu qabu to maximum bishaan jiru bishaan lafa jala haa ta'u bishaan lafa gubbaa sirriitti fayyadamuudhaan yeroo ammaan kanas akkuma sila ilaalaa turtan qamadii facaasaa jirra. Akkuma beekamu galmi keenya waabii nyaataa mirkaneessuudha. Waabii nyaataa mirkaneessuudhaaf immoo oomishaa fi oomishtummaa dabaluun murteessaadha jechuudha. Bishaan jira, qilleensi gaariin jira. Kana walitti fidnee
oomishaa fi oomishtummaa daballee gabaa biyya keessaa miti amma gabaa biyya alaatti erguun hojjechuun murteessaa kan ta'uuf nus kanuma karoora kana qabannee hanga guyyaa kaleetti qamadii jallisii hektaara 670 facaasnee jirra jechuudha. Kan ammoo bishaan lafa jalaas lafa keessas bakka jal'isiidhaan hin qaqqabne immoo paampii fayyadamuudhaan. Bara kana paampii 33 rabsine bara darbe paampii 55 rabsine waliigala akka kutaa magaalaa keenyatti paampii bishaanii 88 irraa kana effectively hawaasni itti fayyadamee akka sirriitti hojjechaa jirru ta'uusaa ibsuu fi karaa biraatiin immoo yeroo dhiyoo keessatti amma qonna keenya ceessoo gaa jennu meekaanizmiitti ce'uun dirqama. So amma akka aanaa lamaan irratti tiraaktara tokko ni bida jennee karoorfannee kan deemaa jirruu fi amma yeroo gabaabaa keessatti tiraaktara kanas bitamee hawaasni karaa qotiyooti. Nus warri keenyas dur qotiyummaan qotanas ga'anii kana keessaa isteeppii tokko ce'uu qabna jennee kan deemaa jirru ta'uusaa jechuudha. Inishiyatiiviin qonnaa wal qabatee waabii nyaataa mirkaneessuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti hojjechaa kan jirruu fi karaa birootiin immoo hojiileen xiyyeeffannoo guddaa barbaadu. Hojiileen inishiyatiivii keessaa tokko fayyaadha. Fayyaadhaanis wal qabatee akkuma beekamu hawaasni keenya hawaasa oomisha dabalu. Oomishni keenya akka dabaluuf hawaasni fayya qabeessa ta'uu qaba. Barataan keenya baratee dorgomaa ta'uudhaaf barataa fayya qabeessa ta'uu qaba. So kanarraa ka'ee hojiilee inishiyatiivii qonnaa taansee xiyyeeffannoo guddaan tokko hojjechaa kan jirru hojiilee inishiyatiivii fayyaatiin wal qabatee kan jirudha. Inishiyatiivii fayyaa keessatti inni ijoon xiyyeeffannoo itti kennee hojjennu tokko hojii inshuraansii fayyaati. Inshuraansii fayyaa wal qabatee akkuma beekamu namoonni maallaqa qaban iddoo barbaadan deemanii yaalamuu danda'u. Namoonni baay'een immoo harka qalleeyyiidha waan ta'aniif aksasii yaalamuu osoo hin qaqqabin namoonni miidhaa qaban waan jiraniif hawaasa keenya sarkaadhaan jiru mariisuudhaan bara kana karoorri inshuraansii fayyaa qabannee jiru nama 10,202 almost kana raawwii isaa raawwannee jirra jechuudha. Hanga ammaatti hawaasni yookiin fi uummanni fayyadama inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'e akka kutaa magaalaa keenyatti uummata 50,000 oli. Uummanni kun inshuraansii fayyaa kun egaa dhufee bara waggaa 4 guute waggaa 4 kana keessatti bara baraan keessattuu hundeeffama magaalaa Shaggar keessatti immoo inkirmantiin isaa baay'ee dabalee sadarkaa tokkoffaa irratti inishiyatiivii fayyaa keessaa xiyyeeffannoo itti kennee hojjennu tokko kan ta'uu isaatii fi karaa biraatiin fayyaa jalatti babal'ina dhaabbilee fayyaa irratti hojjechaa jira. Babal'ina dhaabbilee fayyaatiin wal qabatee kutaa magaalaa keenya keessa buufata fayyaa tokko jira. Buufanni fayyaa kutaa magaalaa keenya keessa jiru akkuma sila kaase baay'ina uummata bal'aa kana buufanni fayyaa kun tokkichi kun tajaajilu irratti rakkoo guddaadha jechuudha. Almost buufanni fayyaa kutaa magaalaa keenya keessa jiru amma hospitaalatti ol tajaajila. Tajaajila guddaa kennaa jira jechuudha. Nama baay'eetu tajaajilamaa jira. So kana giddu galeessa goonee tokko buufata fayyaa biroo dabaluudhaan buufanni fayyaa tokko kan ture lama ta'ee jira jechuudha. Lama ta'ee ijaaramee kan jiruu fi karaa birootiin immoo keellaa fayyaa bal'isuu keessattis hojii guddaa kan hojjennee fi keellaa fayyaa lama ijaarree tajaajila hawaasaa kennaa kan jiru. Kana keessatti buufata fayyaa ijaarsa qofaa osoo hin ta'in inni guddaan qulqullina tajaajilaati. Tajaajila achi keessatti kennamu qulqullinni isaa maal fakkaataa kan jedhu sirriitti xiyyeeffannoo addaatti kennee jechaadha. Buufanni fayyaa kutaa magaalaa keenyaa tanaan dura naannoo sana waggaa dhaqxe yaalamuu miti haalumti foona san keessa jiruyyuu mata isaatiin dhibee nama qabsiisa. So kana giddu galeessa tokkoffaa giriinarii buufata fayyaa keessatti buufata fayyaa giriin gochuu naannoo san bareechuu kutaa dabalataa bilookii dabalataa keessatti ijaaruu kan akkasii kana xiyyeeffannoo kana jennee fi keessattuu immoo meeshaalee adda addaa meeshaalee tajaajilaaf oolu meeshaalee adda addaa keessatti binnee kan jirruu fi meeshaa altrasaawundii
kan bitamee jiru ta'uusaa, meeshaa keemistirii maashinii kan bitamee jiru ta'uusaa, meeshaa CBC qorannoo dhiigaa waliigalaa kan qoratu adda addaa kan maashina adda addaa itti dabalee kan binnee fi tajaajila gahaa kennaa kan jiru ta'uusaatii fi gama birootiin immoo koomiin hawaasa keessa tures tokko qoricha wal qabateeti. Qoricha wal qabatee dhaabbileen fayyaa dhuunfaa gatii hawaasa irratti dabaluun kun kan jiru waan ta'eef kana giddu galeessa goonee kan ammoo ittiin maanaaj gochuu dandeenya kan jennee karoorfannee hojjechaa turre mana qorichaa uummataa hundeessuudha. Akka kutaa magaalaa keenyatti silas kan laalaa turtanii fi mana qoricha aanaa lama qabna. Aanaa lama keessattuu mana qorichaa uummataa ijaarree jirra jechuudha. Mana qorichaa uummataa ijaarree ogeessitti ramadamee qorichi galee achitti gurguramaa jira hawaasi tajaajilamaa jechuudha. Walumaa gala kutaa uummanni sulultaa gaaffiin inni qabu tokko fayyaa wal qabatee kan ture. Kana giddu galeessa gochuudhaan magaalli Shaggaris xiyyeeffannoo addaatti kennee hospitaala jeneraal tokko yeroo dhiyoo keessatti ijaarsi waliigalaa xumuramee almost yeroo ji'a tokko dabarreetti amma kan eebbifamuu fi meeshaan adda addaa sirriitti galee kan jiru ta'uusaatii fi rakkoon fayyaa wal qabatee komii hawaasa keessa jiru hiikatee kan jiruu fi hospitaalli kunis almost naannoo qarshii biliyoona 5 yookiin fi miiliyoona 500 oliitiin ijaaramee yeroo ammaa kana tajaajilaaf qophaa'ee kan jiru ta'uusaa ibsuu fi gama birootiin immoo hojiilee inisheetiivii keessaa tokko xiyyeeffannoo guddaan barnoota. Barnoonni waan hundaafuu bu'uura. Lammiin hin baranne taanaan biyyi keenya mootummaan keenya paartiin keenya karoora qabatee deemu mul'anni qabannee deemu galma ga'uudhaaf lammii ga'umsaan beekumsaan teekinooloojiidhaan goonfate qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf barnoota wal qabatee akka kutaa magaalaa keenyatti manneen barnootaa dhuunfaa 36 fi manneen barnootaa mootummaa 23 qabna. Waliigala mana barumsaa bu'uura boruu dabalatee 87 qabna. Naannoo kanarratti bara kana konferansii barnootaa yeroo adda addaa gaggeessaa kan turree fi xiyyeeffannoo goonee bara kana hojjechaa kan jirru tokko haala baruu barsiisuuti. Hojii baruu fi barsiisuu. Hojii baruu barsiisuu itti wal qabatee barsiisota keenya wajjiniin maanajimentii waajjira barnootaa wajjiniin yeroo adda addaa mari'annee keessattuu fooyya'insa qabxii fidu. Maaf qabxii olaanaa kutaa magaalaa keenya keessa barataan finne. Maaf kutaa 12 barataa baay'een kufa. Kan jedhu kana yeroo adda addaa irratti mari'annee amma karoora bara 2018 kana keessatti tokkoffaa tiitooriin kennamaa jira jechuudha. Amma barsiisan qidaameedhaa boqonnaadha jedhu jirama kutaa magaalaa keenyatti. Mooraalii aamilee guutuudhaan xiiqii hamaa keessa galee tiitooriin kennamaa jira. Karaa biraatiin immoo gaaffii shaakallii barataadhaaf barataan akka shaakalee irratti shaakalu gaaffiin qophaa'ee barataadhaaf kennamaa kan jiruu fi gama birootiin immoo tanaan dura manneen dubbisaa jiran hojjettoonni naannoo sana hojjetan yeroo barbaadaniin banu yeroo barbaadaniin dhiisu barataan ogaa achitti mana dubbisaa dhaqee qo'adha jedhee cufaa jalaa ta'a kana sirriitti ilaallee manni dubbisaa banaadha yeroo kamiyyuu guyyaa miti galgalaayyuu banaadha jechuudha. Galgalaayyuu banaadhaan haala saniin kan deemaa jiruu fi isa qofaa miti laaboraatoorii barataan yeroo baay'ee piraktikaal rakkoo guddaan waliigala qabnu tiyorii qofa irratti fokas goonaa piraktikaal barataan laaboraatoorii keessa galee waan jechaan barate san gochaanis agarsiisuu qaba waan ta'eef laaboraatooriin keenyas yeroo baay'ee banaa kan ta'ee fi haala addaatiin shaakallii guddaa keessatti gochaa kan jiranii gama biraatiin inisheetiivii barnoota keessa inni guddaan nyaata barataa fi barsiisati. Nyaata barataa fi barsiisati akkuma sila lakkoofsa barsiisaa fi lakkoofsa barataa kaasuu yaalesan akka kutaa magaalaa keenyatti barataa 29 fi 684 jira akka kutaa magaalaa keenyatti. Barsiisaa naannoo 882 jira. Kun hunduyyuu sagantaan nyaataa bahee akkaataa sagantaa saniitiin nyaata akka barsiisan yeroo isaan qisaasneef
barsiisanirreen akka yeroo hin qisaasneef sababa laaqanaatiin karaa manaa galee wayitiin akka hin gubamneef kana giddu galeessa goonee tootaalii barsiisanis barataanis kan nyaata fayyadamaa jiru ta'uu isaatii fi karaa gama birootiin barnoota jalatti inisheetivii ijoo jennee qabannee kan jirru tokko bu'uura boruuti. Bu'uura boruu ijaaruu bara kana akka kutaa magaalaa keenyatti karoorri keenya bu'uura boruu 10 kurnanuu eegallee jira. Bu'uura boruu kurnanuu eegallee jira. Isa keessaa 2 xumurree jira. Karoora bara kanaa keessa 2 xumurree lama keessaa immoo tokko baruu barsiisuu irratti eegalee jiru. Baruu barsiisuu eegalee kan jiruu fi innis sirriitti xiyyeeffannoo addaa kan ta'ee fi karaa birootiin mana barumsa sadarkaa tokkoffaas tokko ijaarra jennee karoorfannee innis tokko ijaaramaa jira eegalee jira jechuudha. Gama birootiin inni xiyyeeffannoo guddaan inisheetivii barnoota jalatti hojii teekinooloojii ismaart kilaasidha. Ismaart kilaas gochuun hojii xiyyeeffannoo addaa goonee qabannee kan jirru ta'uu isaati jechuudha. Kana ismaart kilaas jechuun gama birootiin maal jechuudha? Barsiisan noottii gaggabaabsee paawarpoontiidhaan qopheessee barataadhaan ibsu jechuudha. Shoorti karaa ta'een paawarpoontiin qopheessee hojjechaa kan jiru ta'uusaa. Karaa birootiin immoo diijitaal paarkingii manneen barnootaa keessatti fayyadamaa kan jirruu fi gama birootiin shaggar diijitaal laayibraarii. Kana jechuun soft koppii barsiisan amma rakkoonni kitaabaa hanqinni kitaabaa yeroo baay'een ka'a. Hanqina kitaabaa kana furuudhaaf shaggar diijitaal laayibraarii kireet goonee isa keessatti barataan barbaade soft koppii daawunlood godhatee aksesii maatii irratti daawunlood godhatee akka barbaadetti kitaaba barbaade mana isaa ta'ee akka dubbisuu danda'uuf hojjetamaa kan jiru ta'uusaa asumaan kaasfan jechuudha. Karaa birootiin hojiin akka inisheetiviitti qabannee deemaa jirru tokko akkuma sila kaase galmi keenya galmi mootummaan qabatee deemu galma afran keessaa tokko e-sarviisidha. Kumiin hawaasaarreen kan jiru naannoo keenya tajaajilaati. So hojii e-sarviisii kana xiyyeeffannoo addaa goonee bara kana qabannee jirra jechuudha. Tajaajila si'ataa fi tajaajila saffisaa ta'e hawaasa keenyaa kennuudhaaf hojiin teekinooloojii cimuu qaba. Hojiin saayinsii fi teekinooloojii jennu sirriitti haayilii cimoo qabu ilaallee jira jechuudha. Kana bara darbe eegallee jira. Bara darbe faayilaa maanuwaal ta'e baay'ee isaa iskaan goonee ispeeshaalii kan seektara koomiin tajaajila irratti ka'u baay'ee isaa fokas goonee isaanirraa eegallee seektara 16 onlaayinii eegallee jira jechuudha. Onlaayinii eegallee jirra isarraayis ka'ee kenne tajaajila rileetiivilii kan darbe irraa haayilii fooyya'ee kan jiru ta'uu isaati. Bara kana immoo irra caalayyuu akkuma beekamu sagantaa paartiin keenya mootummaan keenya baasee jiru giddu galeessa gochuudhaan wiirtuu kenne tajaajila iddoo tokkoo amma eegallee jira jechuudha. Wiirtuu kenne tajaajila iddoo tokkoo kana bara kana tajaajila kamiyyuu hawaasni keenya komii tokko malee onlaayinaa keessummaa'uu qabu. Kana keessatti masooban jedhamu jechuudha. Masooba wiirtuu kenne tajaajila kan inisheetivii mootummaan keenya baasee gad arge haayilii amma hojiirra oolchuudhaaf ijaarsa isaa xumurree yeroo gabaabaa keessatti eebbisnee amma kan eegallu ta'uu isaati. Kana keessatti wanti hojjetame tokko tajaajila adda baase tajaajila maaltu kennama. Wiirtuun kenne tajaajila iddoo tokkoo kun tajaajilli hunduuyyuu including bank namni wiirtuu san keessa seenee fudhatee ba'a. Waajjira sana naqaa achan naqaa jedhee bakki dhaqu hin jiru. Everything paakeejii guutuudhaan jechaadha. Tajaajila hundaa achitti argatee jechuudha. Kanaaf kana wal qabatee hanga ammaa wanni hojjenne tokko tajaajila adda baasa. Tajaajila maaltu kennamaa jiru tajaajila 141 tajaajila adda ba'ee jiru jechuudha. Egaa tajaajila adda baasneen booda tajaajila adda baasne hojjetaa jira hojjetu hojjetaa naamusa gaarii qabu hojjetaa seenaa hojii keessatti fooyya'aa ta'e hojjetaa baroomsa irreen fooyya'aa ta'e hojjetaa karaa teekinooloojiitti deemuu danda'u hojjetaa kaka'umsa hojii qabu kana maanajimentii mana hojiitiin maanajimentii mana hojii taa'ee iskiriin godhee hojjetaa 116 adda baasne jira jechuudha. Hojjetaan kun
yeroo gabaabaa keessatti qormaataaf dhiyaata. Qormaataaf dhiyaatee egaa qormaata san darbee iddoo wiirtuu kenna tajaajila kanatti ramadamee hojjetaa jechuudha. Gama birootiin gamoo isaas dhaluu dandeessu gamoon olmoos tamma xumuramee sadarkaa qalamii dibuurra gahamee jira. Eebbisaa sadarkaa guddaadhaan kan gaggeeffamu ta'uu isaati. Fuulduratti qophiin kun xumuramee kan jiru ta'uu isaati. Karaa birootiin naannoo teekinooloojiinis wal qabatee wanni tokko wanni xiyyeeffannoo addaatti kennuu hojjechaa jiru tokko Itiyoo koodarii wal qabatee. Itiyoo koodarii wal qabatees barattoota keenya hojjetaa mootummaa keenya baay'een Itiyoo koodarii kana karoorri qabannee jiru naannoo nama 3,172 sagantaa Itiyoo koodarii kanatti akka qormaata fudhatee akka siistama kana keessa galu goonee jirra. Naannoo nama 2,512 akka kutaa magaalaa keenyatti hanga ammaa barataa fi hojjetaa mootummaa kana qormaata kana qoramee siistama kanatti kan gale ta'uu isaati. Karaa birootiin tokko teekinooloojiidhaan wal qabatee xiyyeeffannoon gochaa jirru naashinaal ayidiidha. Naashinaal ayidii OTK jechuudha. Naashinaal ayidii OTK wal qabatees xiyyeeffannoo addaa goonee waan hunduu teekinooloojiitti deemnaa. Teekinooloojii hojii keenya hunduu teekinooloojiidhaan eegaa jennetti immoo onlaayinii keessa galee siistama saniin deemuu akka qabuu fi naashinaal ayidii 27,500 karoorfannee olmoos isaa amma xumuraa kan jiru ta'uu isaati. Gama birootiin leenjiiwwan teekinooloojii wal qabatee awarenessii fi leenjiiwwan adda addaas hawaasa keenyaaf bal'inaan gochaa kan jirruu fi keessattuu haaromsa aadaa wal qabatee hawaasni keenya yeroo baay'ee rakkoo aadaa hojii qabna. Aadaa hojii keenyaa fi aadaa hojii biyyoota guddatanii of balaallan walitti hin dhufu. Namni tokko aadaa hojii fooyyessuudhaaf hojjetaan mootummaa bakkumatti ramadametti akkaataa qajeelfamaatiin sa'aatii 3 hojjechuu qaba. Akkaataa mootummaan kallattii kaa'een immoo hooggansa dabalatee yoo xiqqaate guyyaa tajaajilaa san tajaajila hawaasaatiif argamuu qaba. Isa qofaa miti walumaa gala hawaasni keenya hawaasni bal'aanis nu kontiineesilii guyyaa sanbataa hawaasa hojii wal quunnamna zoonii irratti marii qabna marii bal'aa. As keessatti tokko sirriitti wanni xiyyeeffannoo goonee itti deemnu namni hojjechuu akka qabu. Aadaan hojii fooyya'uu akka qabu. Qilleensa gaarii qabna, lafa qabna, bishaan gaarii qabna, waan dhabne hin qabnu. Inni guddaan kana walitti finnee hojjechuu irratti hanqinni guddaan keenya waan ta'eef asirratti xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechuu akka qabnu wanni fooyya'aa dhufaa jiru jechuudha. Namni wanni fooyya'aa dhufaa jira guutuu giraajuwaalii guutuu ta'ee deemuu danda'a. Garuu amma yoo laallu haala qabatamaa keenyaan madaalleen wanni fooyya'aa dhufe kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Gama birootiin keessattuu naannoo barattoota keenyattis aadaan fooyya'uu qabu. Amma barattoonni keenya baay'een isaa safuun baratu. Safuu mana barumsaa keessa galuun fooyya'insa aadaa keessatti gahee guddaa taphata. Gama sanis jijjiirama dhufaa jiru salphaa miti. Barnoota gadaa hin baratu. Innis waan salphaa miti jechuudha. Gumiiwwan adda addaa manneen barnootaa keessatti hundeessuu maaliif wanni hojjennu egereef wanni hojjennu lammii boruu barataa naamusa gaarii qabu beekumsa gaarii qabu biyya kanaa ceessuudhaaf. Soo kanaaf gumii haaromsa aadaa manneen barnootaa keessatti cimsinee deemaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Manneen barnootaa keessatti cimsinee asirratti xiyyeeffannoo addaatiin deemaa kan jiru ta'uu isaatii fi keessattuu uffata aadaa wal qabatees aadaa naannoo keenyaa aadaa uummata keenyaa kan ibsu nyaata aadaa wal qabatees wanni xiyyeeffannoo addaa goonee hojjechaa jirru kan jiru ta'uu isaatii fi gama biraatiin akka waliigalaatti hojiileen initiatiivii buusaa gonofaa wal qabatee hojjechaa kan jiru jira. Akkuma beekamu buusaa gonofaa aadaa keenya kaleessati. Aadaa keenya kaleessaa kana mootummaan jijjiiramaa labsiidhaan dambiidhaan hundaa'ee humnoota waloo keessaa tokko buusaa gonofaati. Buusaa gonofaa irrattis xiyyeeffannoo addaa kenninee rakkoo nam-tolcheenis ta'ee uumamaan hawaasa keenya quunnamu xiyyeeffannoo addaatti kennee hojjechaa kan jiru. Gama birootiin humnoota waloo keessaa tokko mana murtii aadaati. Akkuma beekamu akka kutaa magaalaa keenyatti aanaa lamaan irraa mana murtii aadaa hin qabna. Sadarkaa kutaa magaalaatti immoo ol dabarfannaa mana murtii aadaa hin qabna. Sadanuu ijaarsa xumuree tajaajila eegalanii jiru. Manni murtii aadaa safuu
aadaa kaleessa uummataa sirriitti deebisaa kan turuuf hojii tajaajila gurguddaa hojjechaa jiru jechuudha. Hawaasni keenya kaleessa lafarratti karaa adda addaatiin manni murtii dilee akkuma beekamu ragaadha bu'uurri isaa. Ragaa bu'uura godhateetti murtiin kennu. Aadaan garuu sirna aadaa keenyaan safuu keenyaan hawaasa keenya amansiisee namni aadaa bira darbu hin jiru. Namni wannuma tanaan dura wal mormaa ture. Lafarratti karaa adda addaatiin wal amanee yeroo ammaa kana walii deebisaa kan jiruu fi safuurreen hawaasa keenya keessatti kan gabbisaa jiruu fi keessattuu dhugaan immoo akka dagaagu. Dhugaan akka dagaagu ammas hawaasa keenya keessa gochaa kan jiru ta'uusaa sirriitti dhimma hojjetamaa jiru ta'uusaati. Karaa birootiin humna waloo keessaa tokko tajaajila lammummaati. Bara kana karoorri qabannee jiru mana harka qalleeyyii nama 45 ijaarra inni karoorfanne almost nama 35 ijaarra jechuudha. Kana qofaa miti barattoota maatii harka qalleeyyii baay'ee isaanii daftara bituu dubartoota harka qalleeyyii ta'an hoolaa binnee kennuu fi dubartoota hojjechuu danda'an karaa adda addaatiin elektiriikii biddeenii adda addaa binnee kennuu karaa adda addaatiin xiyyeeffannoo addaa itti kennamee tajaajila lammummaa kanas hojjechaa kan jiru ta'uusaati. Hojii tajaajila lammummaas hojii humna waloo keessaa yeroo kamiyyuu humni mootummaa tokko uummata kan orgaanaayiz goone sirri xiyyeeffannoo addaa ittiin kanas hojjetamee raawwii olaanaa galmeessinee kan jiru ta'uusaati. Hayyee ulfaadha yaada bal'aa keessumattuu hojii hojjettan karaa qindoomina qabuun ibsuu keessaniif galatoomaa jecha gara duubatti isin deebisa keessumattuu qonna ceesisuudhaan wal qabate san keessatti mootummaan rakkoo hojii dhabdummaa dargaggootaa furuudhaaf xiyyeeffannaa addaa itti kennee kan inni hojjechaa turee fi kan inni hojjechaa jiru kan isinillee haasaa keessan keessatti waan hojjettanirraa yeroo kaasaa turtan sanaan wal qabsiisee akka kutaa magaalaa keessanitti komiin gama dargaggootaatiin jiru keessumaa qonna ceesisuudhaan wal qabate gama horsiisa loonii horsiisa lukkuutiin wal qabsiisee karaa qindoomina qabuun keessumaa karaa siiqqee baankiitiin wal qabsiisee mootummaan dargaggoonni carraa hojii argatanii akka inishiyatiivii kana keessatti qooda fudhataniif haala carraa bal'aa uume garuu kutaa magaalaa keessan keessatti qonna ceesisuudhaan wal qabatee xiyyeeffannaan kan irratti kennamee hojjetaa jiruu fi carraan illee kan laatamaafii jiru abbootii qabeenyaatti malee dargaggoota miti jiru. Wanni qabatamaan gama dargaggootaatiin jiru gama qonna ceesisuu keessa wal qabatee maal fakkaata? Akkuma komii jiru sana immoo kan gama qonnaatiin inishiyatiivii kana ceessaa jirtan dargaggeessa. Akka waliigalaatti akka kutaa magaalaa keenyaatti komiin hin jiru jechuu hin danda'u. Loojikaalii komiin jiraachuu danda'a. Yaa ta'uti garuu qonnaan bulaan ce'anii jiru. Qonnaan bulaan kunis sooreyyiidha jechuu hin dandeenyu. Qonnaan bulaan qonna isaaniitirraa ce'an karaa investimantiitti jiru. Qonnaan bulaa kanas baankii siinqee hojii walitti hidhee deeggaruun hojii tokko jechuudha. Karaa biraatiin immoo wallaalanii himataa jiru. Kaayyoo nama dargaggoota gurmeessinu kuni dargaggoonni kun himata irratti gurmaa'anii yookaan hawaasni himata irratti gurmaa'ee akka turuufi miti. Akka ce'uufi. Himataan ce'ee deeggarsa nurraa barbaadu jira. Isaanis amma karaa adda addaatiin namni akka abbaa qabeenyaatti sallala. Hin ga'oomne ganaadha. Ganaas irratti ga'oomsuu qabna. Karaa kanaan hojjetamaa jira jechuudha. So dargaggootanis wal qabatee akkuma sila ka'e karoorri qabannee jiru xiyyeeffannoon qonna ceessuudha. Qonna ceessuu kana keessatti akka kutaa magaalaa keenyatti bara kana qonna kanarratti hirmaachuu kan qabu yookiin gurmaa'uu kan qabu parsantii 80 fi 80 ol qonnaan bulaa fi ijoollee qonnaan bulaatu yookaan dargaggoodha inni qaban. Karoora mogaa qaban karoora keenyarra kaane. So kana giddu galeessa goonee xiyyeeffannoo addaatti kennee hojjechaa jira jechuudha. Karaa biraatiin yeroo tokko naannoo dargaggoonni kaa beekumsa hin qabu. Yuunivarsiitii eebbifamanii ba'anii jiru. Rakkoon dargaggoonni qaban rakkoo kaapitaalaati. Rakkoo kaapitaala isaanii kanaan wal qabatee naannoo baankii siinqee yoo deemanii waabii dhabuun chaalenjii adda addaa jiru. Garuu dargaggoota hojii kanaaf komantimantii qabuu fi
kutannoo hojii qabuu fi aadaa hojii gaarii qabuu fi waabii kan ta'u mootummaadha. Baay'ee maatii isaa hin barbaachisu jechuudha. Mootummaatu iskiriin godhee waabii ta'afi. So wanni nu qunnamaa jiru dargaggoonni baay'een karaa kanatti dhufanii hojjechaa jiru. Dargaggoota muraasa bira garuu hojii filachuun jira. Hojii filachuun aadaa hojii dadhabanii dafqanii deemurraa hojii filachuu. Yeroo dhuma darbee amma nuti mana lukkuu 4 ijaarree kilaastara 4 ijaarree dargaggoota jiru dargaggoota gurmeessinee dargaggoota firoontaan gurmeessinee itti galaa jennaan lakkii lukkuun nama dadhabsiisti dhibeen dhufuu danda'a kan jedhu ilaalcha akkasii kun jira. Kana ilaalcha kana cabsuunis gahumsa keenya baay'ee. Ilaalcha kanas cabsinee dargaggoota kan orgaanaayiz godhee karasti galchuunis hojiidhuma keenya waan ta'eef wanta akkasii wanni calaqqisu jira. Kana fuulduratti xiyyeeffannoo addaatti kennee hojjennu ta'uu isaati. Dargaggoota hangamii hojiitti galchitanii keessumattuu bara 2017 illee dabalatee raawwii bara 2017 dabalatee bara kanallee kurmaana darbee keessatti qabatamaatti dargaggoonni isin hojiitti galchitan akka kutaa magaalaa keessaniitti. Akka kutaa magaalaa keenyatti dargaggoonni hojiitti galchine ijoolleen qonnaan bulaa jiru dargaggoonni immoo hojii dhabaa magaalaa keessa jiru karaa adda addaatiin bara kana yoo xiqqaate naannoo dargaggoota 1,700 ol hojiitti galuu isaanii waajjira carraa hojii fi ogummaa kutaa magaalaa keenyaa irraa gabaasa argadheen jira jechuudha. So xiyyeeffannootis nus mana marii carraa hojii uumuus kan walitti qabaana. So as keessattis xiyyeeffannoo addaatiin ilaalamuu kan qabu dargaggoota irratti fookastee xiyyeeffannoo kennamu yeroo adda addaa kaasaa jirra. Ammas garuu naannoo dargaggoo kanarrattis xiyyeeffannoo fuuldurattis xiyyeeffannoo guddaa kan nu barbaadu asumaan fudheen fuulduratti xiyyeeffannoo addaatiin dargaggoota irratti fookas goonee hojjannaa jechuudha. Gam dargaggootaa kanarratti wanti ani xiyyeeffadhee isin gaafachuuf jiruuf egaa abdiin boruu biyya kanaa dargaggoota mootummaanis xiyyeeffannaa gam dargaggootatti kennee dargaggoota irratti kan inni hojjechaa jiru. Keessumaa dargaggoota gama ijaaruudhaan misooma qofa osoo hin taane dargaggoota sammuu isaa misoomsuun akkuma isin kaasaa turtan hojii tokkoo fi biyya kanaaf galtee guddaadha. Inni illee inisheetiivii akka inisheetiivii tokkootitti kan ilaalamu dargaggoota ijaaruun. Dargaggoota ijaaruu gaafa jedhamu keessumayyuu qixa sirriidhaan dargaggoonni siyaasa keessatti qooda akka fudhatanii fi bilchina ilaalama sirrii irratti boru egeree abdii egeree biyya kana ta'uu akka danda'aniif akka kutaa magaalaa keessanitti qixa sirriidhaan dargaggoota akkamittiin kan isin hirmaachisaa jirtan keessumattuu gama hawaasummaatiin gama dippiloomaasiitiin gama siyaasatiin dargaggoonni kun shaakala akka godhaniif wanti isin hojjechaa jirtan maali? Akka kutaa magaalaa keenyaatti dargaggoota wajjiniin hariiroon qabnu baay'ee gaariidha. Biyya kana ceesnaa fuulduratti oofnaa hin guddannaa galma paartiin qabate galma mootummaan qabate galmaan keenya yoo jennu akka naannoo keenyattis ta'e akka shaggaarittis akka kutaa magaalaa keenya carraan guddaan nu qabnu biyyi keenya carraan guddaan ishiin qabdu baay'ina uummataa akka walii galaa jiru keessa bal'aan parsantii 30 ol kan ta'u product force no biyyi humna hojjetu qabu hin guddata hojjennaan. Nusa kutaa magaalaa keenyatti fuudhan maayidhaa dargaggoota bal'aa qabna. Dargaggoota bal'aa qabaachuun keenya kun nuuf carraadha. Dargaggoota kana humna kana ijaarree gurmeessinee naamusa ilaalama mootummaa itti horree karaa misoomaatti galchuun hojii guddaa keenya jechuudha. Hojii sadarkaa tokkoffaarratti xiyyeeffannootti kennu jechuudha. Egeree biyya kanaa bara kan egeree biyya kanaa dargaggoota. Kanaaf akka kutaa magaalaa keenyatti dargaggoonni asirratti rakkoon qaban baay'een isaanii dhugaa dubbachuu waggaa ta'e walitti dhufeenyi qabnu gaariidha. Qindoominaan hojjenna, hin mari'annaa, iftoominaan mari'annaa, gaaffii isaanii gaaffii hin gaafatu sirriitti haala adda ta'een waliin qindoomnee hojii nageenyaa, hojii misoomaa, hojii siyaasaa, hojiilee hundaa qindoominaan kan hojjennu ta'uu isaati jechuudha. Dargaggoonni Oromoo keessumattuu naannawaa magaalaa Shaggar hundeeffamni magaalaa Shaggarii wal qabatee magaalli Shaggar kaleessas godina addaa naannawaa magaalaa Finfinnee jedhamtee yaamamti. Keessumayyuu immoo dargaggoota Oromoo parsantaa hedduudha kan magaalli Shaggar hammattee jirtu. San keessaa kutaan magaalaa keessanis tokko. Kaleessa dheengadda dargaggeessi Oromoo biyyi Itoophiyaatun akka biyya haraamuu taateeti kan inni ilaalaa ture. Har'a garuu yaadama biyyi tun tiyya jedhuu fi birmadummaan biyya kanaa akka isa laallatuu fi birmadummaa biyya kanaa kooti jechuudhaan tiksuu akka danda'uuf dargaggeessi Oromoo keessumattuu dargaggeessi Oromoo qofa osoo hin taane magaalaa kutaa magaalaa Sulultaa keessa dargaggeessa sablammii hedduudha kan jiraatu. Garuu akka addaatitti xiyyeeffannaadhaan kan irratti hojjetamaa jiru akka addaatitti.
kiyya biyyi tun kooti ilaalama biyyi kun kooti jedhu dargaggeessi Oromoo ilaalama kaleessaa san keessaa ba'ee ilaalama har'a biyyi kun kooti jedhu qabatee birmadummaa biyya kanaa tiksuu akka danda'uu fi birmadummaan biyya kanaa gaafa tuqame biyyi kun kooti jedhee daraan isa kaleessaa caala dhaabbachuu akka danda'uuf akka addaatti xiyyeeffannaadhaan wanti isin dargaggoota irratti hojjechaa jirtan maali? Sirriidha. Kaleessas jijjiirama kana fiduu keessatti dargaggoon gahee guddaa qabu. Gahee isaan kalee taphatanis raffachuu hin qabne jechuudha. Qeerroo fi qarreen jijjiirama kana keessatti abbaadha. Jijjiirama kana fidanii jiru jechuudha. So ilaalama kanas ilaalama mootummaa kanas abbaa jijjiiramaati. Ilaalamni kunis ilaalama kanas fudhatanii kan deeman ta'uu isaati. Yeroo tokko tokko rakkoo guddaan jiru maalidha? Gaaffii dargaggoonni qaban akka kutaa magaalaa sulultaa ta'uun fudhadhee ammaani. Dargaggoonni kutaa magaalaa keenyaa baay'een isaanii xiqqoo muffatanii tirreen yeroo adda addaattis gaaffii nu gaafachaa kan jiranii. At least waggaa 6 dura dargaggoonni baay'inni isaanii 1,500 ol ta'an waldaa mana jireenyaatti gurmaa'anii turan. Waldaa mana jireenyaa gurmaa'anii jiran. Waldaa mana jireenyaa gurmaa'anii yeroo san osoo magaalli Shaggar hundeeffame egaa yeroo san qusannoo qusatanii almost certified ta'anii legaal beezii qabatanii taa'u waldaa manni jireenyaa maannuun kennamne kan jedhu kun komii guddaa jira jechuudha. Gaaffii kana sadarkaa Shaggaritti Shaggaris karoorratti qabatee kan jiru ta'uu isaati. Naannoo kanarratti dargaggoota bira akka komiitii yeroo adda addaa irra deddeebi'anii sadarkaa kutaa magaalaa keenyatti san kaasanii fi komiin isaas immoo komiidhuma sirriidha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf komiidhuma sirriidha waan ta'eef kana magaalaa Shaggar wajjiniin akkaataa magaalaa smart taatiin akkaataa magaalaa ammayyaatiin akkaataa magaalaa gara fuulduraa guddachuu danda'uun akka tikkatu magaalli Shaggaris kana karoora kana qabatee komiin kun sadarkaa sanis ga'ee kan deemaniif ta'uu isaati. Kana alatti garuu akka waliigalaatti dargaggoon kutaa magaalaa keenyaa komiin qabu jechuudha. Komiin qabu ilaalama paartii ilaalama mootummaa keenyaa karoora akka mootummaatti gadi bu'e hojiirra oolchaa kan jiruu fi qindoominaan dargaggoonni baay'een amma gaggeessaa zooniiti. Akkuma sira kaase zoonii aanaa 2 qabna. Zoonii 33 qabna. As keessatti koreewwan zoonii jiru. Koreewwan zoonii tokko amma nama 9 koree qaba. Koreewwan san keessatti shoora guddaa kan taphatanii fi dargaggoota jechuudha. Hojii nageenya irratti gahee guddaa kan taphatan. Hojii misooma irratti gahee guddaa kan taphatan. Uummata ijaaruu irratti gahee guddaa kan taphatan. Dargaggoo ijaaruu irratti gahee guddaa kan taphatan. Baay'een isaa misooma nama sila dura akka gabaasatti hojiilee inishatiivii waliigalaa hojiilee xiyyeeffannootti kennee hojjennu jedhee waliigalaa kaasu kana mobaayilizeshinii isaaniitiin ni guddaan. So akka kutaa magaalaa keenyatti ilaalamni kun yookiin fi paartiin badhaadhinaa kun keenya kan jedhu dargaggoota keenya bira internaalaayis godhanii qabachuudha rakkoo bal'aan kan hin jedhu. Hayyee yeroo keenya waliin deemuuf mee magaalaa Shaggar keessaa kutaan magaalaa Sulultaatii fi kaamni Shaggar yookiin Shawaan Kaabaa kan waldaan geessanii fi gandoota muraasallee magaalli kutaan magaalaa Sulultaa gaafa hundooftu godina kanarraa kan qooddatte muraasa akka qabdu odeeffannoo qabna. Kana wal qabsiisee seenaan kaleessaa uummata Salaalee waliin wal qabatuu fi Sulultaan illee akkasuma seenaa kaleessaa sana waan wal qabatu waan hedduudha kan qabu gaara Inxooxxoo kanaan wal qabsiisee magaalaa Finfinnee seenaa magaalaa Finfinnee kaleessatii wal qabsiisee. Egaa seenaa kaleessaa san bal'aa kaasuus baannu waan muraasa waan qabatamaa har'a jiru wal qabsiisnee kaasuuf manni Oromoo sirnoota darban keessaa keessumattuu manni Salaalee yeroo kaleessa qabeenya isaaniitirraa buqqaa turanitti yeroo sirnoonni kaleessa darban qe'eef qabeenya isaaniitirraa buqqisaa turanitti siistemaalee fi maloota adda addaa fayyadamuudhaan qe'eef qabeenya isaaniitirraa buqqisaa turan. Kan danda'an humnaan kan hin dandeenye immoo maloota adda addaa fayyadamu. Fakkeenyaaf har'a dheengadda gaafa Shaggar hundooftus ta'ee har'as iddoo muraasatti akka komiitiitti kan kaa'amu ni jira. Gaafa Shaggar hundooftu Shaggar hundeeffama Shaggar gaafa waan xiqqoo kaasnu hundeeffamni magaala Shaggar magaalummaa ishee qofa osoo hin taane cabiinsa Oromoo kaleessaa san fayyisuudhaaf kan isheen hundoofte yeroo adda addaatti kan kaafamullee kanaadha waan ta'eef. Cabiinsa Oromoo fayyisuu keessatti magaalli Shaggar keessumattuu seenaan uummata Salaaleetii fi Sulultaadhaan wal qabsiisnee magaala Shaggar keessatti wanti akka ijootti kaasuu barbaade magaalli kutaan magaalaa kun magaalaa Finfinnee jala taa'ee haadholiin
harmaa yeroo isaan itti qoraan baatanii gurguran yeroo isaan itti haftee midhaan irraa bahu isa cidii yookiin galabaa jennu kana yeroo isaan gurguran yeroo kobota qoraan gurguran ni argama. Finfinnee irraa kiiloomeetira 10-15 kan hin caalle irratti niitoorkiin hin jiru, bishaan hin jiru, rakkooleewwan kanatu ture. Gaafa shaggar hundooftu rakkooleewwan kun ni jiran qabatamaatti argaa turre waan ta'eef. Har'a immoo sadarkaan haadholiin harmaa qoraan kobota baatanii gurguruu fi rakkoon ibsaa rakkoon niitoorkii kaleessa ittiin cabsuudhaaf diinni irratti hojjechaa ture sana shaggar cabiinsa ilmaan Oromoo kaleessa qe'ee fi qabeenya isaatirraa cabee buqqa'ee sana fayyisuudhaaf hundaa'e erga ta'e akka kutaa magaalaa keessanitti cabiinsa isa fayyisuudhaaf keessumattuu kutaan magaalaa Sulultaa cabiinsa kanaan haalaan kan wal qabatudha. Waan kana irratti xiyyeeffannaa kennitanii wanti isin hojjechaa jirtan akka addaatitti keessattuu qabatamaadha wanti isin hojjettan maali? Waan muraasa sila kaastanii jirtanii haadholii harmaatiif carraalee waan baay'ee uumu akka addaatti garuu waan kana xiyyeeffannaa itti kennitanii wanti isin hojjechaa jirtan maali? Shawaa kaabaa walii wal qabatee Sululti shawaa qabatee salaaluma uummanni aadaa tokkoon bulaa qindoomni jiru baay'ee gaariidha jechuudha. Keessattuu aanaalee ollaa keenyaa aanaa Muloo, aanaa Sulultaa, aanaa Jiddaas dabalatee qindoominaan hojii misoomas, hojii nageenyas waliigalaa wanni wal hojii hojjechaa jiru bal'inaan jira. Yaa ta'uutii hundeeffama magaala Shaggarii wal qabatee aanaa Sulultaa jalaa gandoonni baadiyyaas galan jiru. Keessattuu ganda Kattaa Wallalleen jedhamu jira. Ganda Warreessoo Maallimaan jedhamu jira. Gandi Galii Manaa Bichoon jedhamu jira. Ganda gurguddaa ganda duriitu as galee jechuudha. So jireenya kaleessa isaan jiraatan san jijjiiruudhaaf maaltu hojjetame jedhee kan ka'ee fi tokko keessattuu amma ganda Kattaa Wallallee rakkoon bu'uuraa isaan qabanii tokko rakkoo daandiiti. Bu'uuraalee misoomaa keessa. So rakkoo daandii kan hojjetamee fi furamee jira jechuudha. Lammaffaa rakkoo isaan qabanii uummanni walitti hin ce'u laga riqichi hin jiru. Uummanni gaaffii gaafatu gaaffii guddaan gaafachaa kan ture waltajjii kam irrattu baay'achaa kan ture namni yoo du'e namni hoggaa miidhame gannaa yoo ta'e sababa riqichaatiin akkatti nama reeffarree manaa fudhanii awwaaluu irratti rakkoo akka ta'e kaasaa turan. So kana giddu galeessa gochuudhaan magaalli Shaggar baay'ata qabatee riqichaa hojjetee jira jechuudha. Riqicha hojjetee kan jiruu fi bara kana ammoo naannoo Kattaa Wallalleetti mana barumsaa bu'uura boruu tokko qabannee karoora amma eegaluudhaaf kan jiru ta'uu isaati jechuudha. So rakkoolee qabasaa furuudhaaf hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Dabalataanis naannoo ganda Galii Manaa Bichoon jedhamu keessattis rakkoo isaan bu'uurarraa qaban rakkoo bu'uuraalee misoomaati. Dubbachuun rakkoo hojii hojjennu keessatti Shaggaris xiyyeeffannoon akka magaala Shaggaritti qabatee deemu magaalaa fi baadiyyaa walitti hidhuudha. Magaalaa fi baadiyyaa walitti hidhuu bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffannoo gochuudhaan hojjetamaa jira jechuudha. Karoorri qabame karoorri isaas hojjetamaa kan jiruu fi bara darbes naannoo Galii Manaa Bichootti daandii cirracha daandii bareedee hojjenne. Daandii san immoo kan bal'inaan hojjenne kan hafte xiqqoo waan jirtuuf ishis bara kana immoo itti xumurree kan deemnuu fi keessattuu amma mana Galii Manaa Bichoo irratti ganda sana irratti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sila dura kaasee sana keessa hojjechaa jira. Manni barumsaa kun mana barumsaa istaandardi isaa guuttate. Almost naannoo qarshii miliyoona 100 karoorri isaa qabamee magaalli Shaggar baay'ata kana qabee yeroo ammaa kana achitti hojii kan eegalee jechuudha. So rakkoolee uummata keenya eeguudhaaf achitti gadi siqamee hojjetamaa jira jechuudha. Karaa birootiin yeroo baay'ee osoo Shaggar uumamuu baate walii Shaggar hundeeffamuu baate riilii dhugaa dubbachuudhaaf Shaggar naannoo Finfinnee kana keessatti shirri ta'aa ture shirri siyaasaa ta'aa ture hamaadha sanoota darban keessa keessattuu ijaarsa seeraatti wal qabatee shira cimaa jira jechuudha. Gubbaansaa ijaarsa seeraa nutti fakkaatan keessi isaa garuu namoonni diimoogiraafii boru gaafachuudhaaf istiraatiijikaalii
irratti karoorfamee jira. Istirateejii karaatti karoorfamee hojjetamaa kan ture ta'uu isaati. Osoo magaalli Shaggar uumama baate qonnaan bulaan keenya buqqee jechaadha bal'inaan lafa isaatirra. Akkuma tanaan dura sirnoota darbe keessatti magaalaa Finfinnee keessa hawaasni qonnaan bulaan keenya buqqee iddoo dhabee jiru kana naannoo Finfinnee kana keessaas magaalli Shaggar carraa kanaan qaqqabee hundeeffamuu baate qonnaan bulaan keenya taasisaa buqqee jechuudha. Yeroo baay'ee magaalaa Shaggar kana namni kileem godhu hin jiru. Kileemiin godhu namni baay'een. Namoonni kileem godhan namoota lafa daldaluu baran. Namoonni kileem godhan namoota saamicha lafaa baran. Tiraanzaakshinii Shaggarii fi godina addaa fi Shaggar uumamuu keessatti saamichi lafaa taasifame salphaan turre. Saamicha lafaa maal taasifame? Kana hunda tarkaan fudhatan. Ijaarsa irraa qofaa miti. Kaartaa foorjidii kaartaa murtee hin qabne Shaggar dhufeedhanii Shaggar dhugaa dhufe lafarra godhanii waan raawwatamaa ture. Kaartaa baay'ee riijekti ta'ee jira jechuudha. So namoonni kun namoonni maxxanaan kun namoonni muraasni numatu jiraata warra jedhan kun namoonni riisoorsii biyyaa kana riisoorsii dhuunfaa godhatanii deeman kun yeroo tokko tokko Shaggar kileemii godhanii dhageenya. Amma kutaa magaalaa keenya fudhattan istibilitii hamaa qaba. Kutaa magaalaa sulultaa tanaan dura akkanan ture. Maxxanaa meeqa marfamee daldala meeqa marfamee akka barbaade lafti qonnaan bulaa beenyaa malee irraa fudhatamee kompenseeshinii malee irraa fudhatamee qonnaan bulaan har'a irreen bare Shaggariin dura beenyaa malee lafti irraa guurramee har'a beenyaa gabachaa jiru jira. Liisii isaanii adda baasee Shaggariitti dabarsanii jira. Shaggaris deebiitti kan dhabu qophiirra jira. So kan lafti isaa saamame jechuudha. Qonnaan bulaan bar isaa beenyaa kan hin jedhamneen maqaadhaan beenyaadhaa beenyaa kan hin jedhamneen buqqaan baay'ee jira. So amma Shaggar qaqqabee fi namni Shaggar magaalli Shaggar lafa keetti irratti oomishiidhaan jedhu. Lafa gurguranii lafa keetti irratti oomishuu dandeessaa. Carraa baay'ee jira. Teekinooloojiin jira. Inishatiivii adda addaa gadi bu'aa jira. Deeggarsa ogeessaa jira. Ikoloojii gaarii jira. Oomishaaf oomishtummaa dabaleedha. So hundeeffamnis immoo hundeeffamni magaalaa Shaggaris Oromoo fi uummata Oromootii fi walumaa gala misooma biyyaa kana guddisuu fi magaalaa egeree magaalaa fuulduratti magaalaa akka biyyaatti akka addunyaatti beekamtuu uumuudha. Kanaaf hojjetamaa jira waan ta'eef as keessatti qonnaan bulaan ignooriin ta'u jechuudha. Qonnaan bulaa hammatee, qonnaan bulaa cimsee, qonnaan bulaa karaa ammayyaatti fidee kan deemu ta'uu isaati jechuudha. Yeroo baay'ee warroonni Shaggar irratti faallaa deeman warra akkuma sila kaase intarastii dhuunfaan isaanii hamaan ta'e kun jiru kana adeemsa keessa qalbii godhatanii deemuu danda'u waan ta'eef isaanis oomisha isaanii oomishanii namni qilleensa gaarii qabna bishaan jira kutaa magaalaa sulultaatti ammoo meetira 5 meetira 6 lafa jala dhugaa qofartee bishaan tuba potenshaala bishaanii guddaa jira biyyee gabbataa qaba qilleensa gaarii qaba humna oomishuuf humna guddaa jira kana walitti qindeessinee sirriitti ciminaan hojjechuu qabna kan jedhuu fi rakkooleen amma sila akka waliigalaatti kee iddoo tokko tokkotti rakkooleen bu'uuraalee misoomaa waliin geenye hin jira. Kan ammoo karooratti qabannee walga'iinsa bara tokkotti bakka hunda gahuu waan danda'amneef akkuma sila sa'ee ammas gandoota keessattuu gandoota Shawaa Kaabaa aanaa sulultaa galaas jala galan kana guutummaa guutuutti misoomaa guutuudhaan geenye jenneen qabannu amma karooratti qabachaa jiru jira. Keessattuu amma haaromee hojii wal qabate yeroo dhiyootti leenjii fudhannee dhufne isa wal qabsiisnee naannoo sana irratti karoorri qabannee jira. Local development planning qopheessina jira pilaanii qe'ee naannoo kattaa walalleetti naannoo galii manaa bichuutti so kanaan wal qabate akkaataa pilaanii shaggariitiin qindeessinee naannoo sana moor misoomsuudhaaf qophiirraa kan jirru kan eegallee fi kan fuulduratti immoo sirriitti kan misoomsuu ta'uu isaas maal ibsufani. Hayyee ulfaadhaa keessumayyuu dhumarratti wanti ani kaasuu fi wanti akka dhaamsatti illee isiniif dhaamu akka bulchaa kutaa magaalattis ta'e akka uummata Salaaleetitti Oromoon Salaalee keessumaa magaalli akkuma isin kaastan sulultaa fi Shawaan Kaabaa Salaalee uummata tokko uummata aadaa tokkoon bulu
lafti kunis lafa uummata Salaaleeti. Lafa kana qofa osoo hin taane lafti Finfinnee lafa uummata Salaaleeti. Uummanni Salaalee uummata seenaa guddaa qabuu fi uummata cabeensa guddaa hundeeffama Finfinnee waliin wal qabsiisee cabeensa guddaa cabe seenaadhaan, aadaadhaan, eenyummaadhaan waan hundaan uummata addatti Oromoo keessaa ignoor ta'ee too hundeeffama magaala Finfinnee qabeenya lafa isaatiif jecha uummata ignoor ta'ee uummata jiruuf jireenya isaa keessaa ba'ee uummata gariin akka asirraa baqatuuf haal dureen hundi xumuramee irratti hojjetamee uummanni hedduun asirraa buqqee fi uummata cabeensa guddaa qabudha. Uummanni kun uummata cabeensa seenaa qabu waan ta'eef uummata kana daraan irratti hojjechuun seenaa isaati irratti, aadaa isaati irratti, eenyummaa isaati irratti daraan hojjechuun dhaloota uummata kana keessaa ba'e dhaloota boru uummata kana keessaa ba'e biyya kanaaf egeree ta'u uummanni Salaalee uummata jeneraalotaa fi warra biyya kana baandota irraa baraare warra biyya kana olaantummaa biyya kanaa kabachiisee birmadummaa biyya kanaa tikseedha. Uummanni Salaalee uummata waan hunda keessatti uummata Oromoo keessa uummata waan hunda keessa seenaa bal'aa qabu. Uummata kana seenaa isaa aadaa isaa akka isin jabeessitan gamanumaan isiniif dhaamna. Akka addaatitti yeroo keenya waliin deemuuf dhaamsa fi yaada uummataafis roga hundaa yoo qabaattan carraadhumaa isiniif kenna. Akka addaatti dhaamsiin qabu akkuma sila ka'e aadaa uummata kanaa eegnee safuu uummata kanaa eegnee uummata kana cimsinee uummata kana qindeessinee hojjechuun filannoon qabu. Yeroo ammaan kana mootummaan keenya paartiin badhaadhinaa karoora gurguddaa qabatee jira. Mul'anni irreen akka paartiitti qabanne jijjiirama kana as akkuma beekamu hojiileen jijjiirama kana as itti milkoofne hojii baay'eetu jira. Hidha guddicha laga Abbayyaa irraa ka'e. Hojiilee baay'een kuni mul'ata qaban sana akka galmaan geenyu nutti agarsiisa. Biyyi keenyas akka guddattu yoo jenne mul'ata kan akka galmaan geenyuu fi biyyootaarra guddina isaanii as teenyee hawwinu kana nuti immoo humna qabnuun qabeenya biyya keenyaa hin tuqamne hooggansa qaxaalee ciccimaa qabna. Kana kallattii akka mootummaatti gubbaadhaa kennamu giddu galeessa goone hawaasni keenya uummanni keenya yoo cimee hojjenne akkuma biyyoota guddatanii isan hiriira biyyoota guddatan bukkee keenyee biyyi keenya guddachuu dandeessan jedhu kaasuu fi isinis immoo miidiyaan keessan dhugaa dubbachuuf xiyyeeffannoo kennitanii karaa kutaa magaalaa keenyaa imaluun keessan irra caala waan ammaasitti akka gaaffitti nu gaafattanis akka yaadatti anis ni kennaa ture kana irra caala akka cimu waan fayyadamuuf isinis irra deddeebitanii dhuftanii rakkoo mataa soo jiraate qaamaan geessanii ilaaltanii rakkoo mataa kana maaf hin furenu jettanii waliin qindoomne kaayyoo tokkoof hojjenna kaayyoo addaan qabnu galma tokkoof hojjenna isinis kana yaaddanii yeroo keessan aarsaa gootanii dhugaa dubbachuuf amma karaa keenya imaluu keessaniitiif maqaa kiyyaa fi maqaa uummata kutaa magaalaa Sulultaatiin baay'ee isin galateeffadha. Ulfaadhaa kabajamaa isinillee yeroo keessan irraa fudhattanii biiroo keessanitti nu eegdanii toon waliin turtii waan gootaniif galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa isinis. Hayyee kabajamtoota hordoftoota jeeminni kun qophii waarii jeeminni qophiin kun yeroo hundumaa karaa foddaa Prime Televiziyoonii dilbata sanbata galgala kan isin bira ga'u ta'a. Egaa qophiin kun dhimmoota gargaraati irratti keessumayyuu hooggana akkuma jalqab kaase hooggansa sadarkaa federaalaatii hanga sadarkaa naannootii fi sadarkaa gandoota fi godinaalitti gadi bu'uudhaan haala qabatamaa hooggansi tokko hojii inni hojjete ibsuu danda'uu fi haalli rakkisaan immoo maaltu jira gama ummataatiin kan jedhu qindoomina waan isaan hojjetan qabatamaatti gabbu'uudhaan yeroo adda addaatti isiniin gaa turre har'as egaa kanumaa fuulleffachuudhaan magaala Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti imaluudhaan waan qabatamaatti hojjetame isiniin gahaa turre jirra. Egaa isaanis yeroo isaanii taraa fudhachuudhaan waamicha keenya kabajanii biiroo isaaniitti nu eeguudhaan kabajamoon obbo Kumaa Hundee bulchaa kutaa magaalaa Sulultaa biiroo isaaniitti nu eeganii turtii bal'aa isaan waliin gooneti kan jirru. Egaa yeroo keenya waliin deemuuf turtii keenya har'aa asumarratti kan golamnu ta'a. Qophicha qopheessuunis waliin turtii kan godhe ani Rabbirraa Leenjisaatii gama ogummaa kaameraatii fi teeknishaalatiin Boggaala Habtaamuu waliin turtii godhe gama daayirektiingiitiin immoo Bisaa Jiruun waliin turtii godhe hanga dhumaatti waan waliin taataniif ulfaadhaa jecha yeroo hundaa foddaa Piraayimii waliin turtii gaarii isiniin jenna.